Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa Waaqayyo Abbaan keenya biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu hiree fagoodhaa dhiyoodhaas mana isaa keessatti walitti nu qabee dubbii isaa barannee akka ittiin jiraannuuf sanu jaallate sa'arraan nu ga'e. Maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u jecha maatiiwwan Waaqayyoo akkaataa muudama Waaqayyo kennaa isiniif kennetti iddoo dhiyoo biyya keessaa iddoo fagoo immoo biyya alaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Waaqayyo isa jiraatan akkam ooltan akkam jirtu. Ameen. Nagaa galata Waaqayyo jennee kan galateeffanne kana Waaqayyo Abbaan keenya akka galata aarsaa abbootii keenya qulqullootaatti nu fudhatee Waaqarraa immoo hunda keenya nu eebbisee xumura hunda keenya nu bareechuun iyyamaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha Waaqayyoo kan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota wareegamtootaa hunda keenya wajjin haa ta'u jecha egaa barumsa nu wajjin barannu waa'ee ol ba'iinsa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yookaan ergat isa jedhamu sana ta'a. Ka'umsa barumsa keenyaatiif kan nuuf ta'u immoo utuu isin ilaaltanii inni gara samaayitti ol ba'e kun utuu isin ilaaltanis immoo deebi'ee dhufuudhaaf jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoomsa 9 haga 11 irratti barraa'ee kan jiru mata duree godhannee waa'ee ol ba'iinsa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wajjin baranna. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Egaan ayyaanni ergatii yookaan ayyaanni ol ba'iinsaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ayyaana gurguddoo waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif kabajaman gurguddoota 9 keessaa isa tokkoof isa olaanaadha. Egaan akkuma beektanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa kan inni gadi bu'ee waadaa Addaamiidhaaf Hewaaniidhaaf ijoollee isaaniitiif seene san raawwachuudhaaf samii irraa gadi bu'e. Egaa gadi bu'ee waggaa 33 ji'a 3 guutuu dachee lafaa kanarratti hojii fayyina keenyaadha kan inni nuuf hojjechaa ture. Hunda isaa tokko lamaanii yeroo garaagaraa waliin barachaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee har'agaa kan nuti ilaallu gabaabinumaan waa'ee ergatii qofa ilaallaa jechaadha. Egaa haa ta'uutii mata duree barumsa keenyaa godhannee kan kaane kun utuu isin ilaaltanii inni ol ba'e kun utuu isin ilaaltanis immoo deebi'ee dhufuudhaaf jira. Jechi kun jecha cimaa namni hundumtuu qalbeeffachuuf amanachuu abdachuu qabudha. Jecha cimaa kana kan dubbatanii hangafa ergamootaa kan ta'anii waa'ee du'aa ka'umsa isaallee akkasuma kan labsanii hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'elii fi qulqullicha Gabreelii turan. Seenaa kanarraatii akkuma ilaallu yeroo gooftaan keenya isaan biraatii eebbisee gara samaa'itti galata ergamootaan ajaa'iba adda ta'een humna waaqummaa isaatiin yeroo inni ol fudhatamu yeroo inni duumessaanis simatamu barattoonni isaa duuka bu'oonni isaa gara samaa'iidhaaf ajajanii yeroo isaan dhaabatanii ilaalaa jiranitti ergamoonni kun lamaan bitaaf mirga isaanii dhaabbachuudhaan isumaayyuu immoo wayyaa moo'ichaa uffatanii bifi isaaniillee adda kan ta'e kan calaqqisu dhaabatanii akkana jedhanii warra duuka bu'oota isaa jaalallee gooftaa maatii gooftaa warra ta'anitti dubbatan. Isin maaliif ajajjanii naatanii garaa samaayii keessa ilaaluun dhaabattu? Utuu isin ilaaltanii isin gidduudhaatii inni ol fudhatame kun inni ol ba'e kun utuu isin ilaaltaniis immoo akkasuma deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhanii ergamoonni lamaan kun waa'ee ol ba'iinsa gooftaa keenyaa qofa osoo hin taane gana boris akkuma kan kabajaan ulfinaan akka ol ba'e kana kabajaan ulfinaan murtoo isa dhumaa kennuudhaaf akka jiru dhufuuf akka jiru raajanii lallabanii abdachiisan jechaadha. Egaa asirratti waan hubachuu qabdan gabaabumatti waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gana giftiin keenya dubaroo Maariyaamiin misraachuu ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabreelii dhaga'uudhaan hanga ulfaa'urraa kaastee hanga isheen akka isheen gooftaa keenya deessu yeroo deessullee maqaa isaa Yesuus jettee fayyisaa addunyaa jettee akka moggaaftu waa'ee godaansaa waa'ee du'a mo'ee ka'uu
hundumasaa tokko lamaan kan dhalli namaa baratee ergamootarraa baranne jechaadha. Gaafa inni ol ba'e kanallee kunoo akkaataa inni itti ol ba'e kanaaf akkaataa inni boor immoo murtoo sadhumaa kennuudhaaf dhufuudhaaf jirus ergamoonni Waaqayyoo kuni duuka bu'oota Gooftaa abdachiisanii itti lallaban jechaadha. Kanaafuu waa'ee lallaba Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa barsiisuu keessatti ergamoonni lallaboota warra jalqabaa barsiisota warra jalqabaa ta'uusaa gamanumaan akka qalbeeffattanan isiniif hima. Egaa Waaqayyo subannaaf ogummaasaa nuuf laatu. Mee waa'ee ol ba'iinsa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee raajonni kan raajan immoo ilaalla. Maaliif jennaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti wantoonni hojjete hundisaayyuu duraan dus Waaqayyo raajota kaasee raajii raajanii fakkeenyaan fakkeessanii erga raawwatanii booda dhufee immoo raawwate waan ta'eef. Kanaafuu waa'ee ol ba'iinsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee mee kan raajame keessaa muraasa wajjin ilaalla. Faarsaa 17 lakkoomsa 9 haga 10 irratti akkana jedha. Faarsaa 17 lakkoomsa 9 haga 10 irratti maal jedha? Inni samii gadi qabee dukkanas immoo milla isaa jala kaa'ee irra ejjetee teessoo isaa kiruubeel irra taa'ee immoo balalee kochoo qilleensaan immoo balalee jedhe. Akkana jedhee kan raajee Daawit jechaadha. Asirratti Daawit maal jedhe raajee? Samii irraa gadi bu'uu isaatii fi dukkana hojii dukkanaa hojii daabiloos biyya lafaarra ture kan immoo balleessee mancaasee ifatti jijjiree teessoo kiruubeel sanarra immoo taa'ee deebi'ee akka inni ol ba'e kochoo qilleensaatiin immoo deebi'ee akka inni ol ba'e humna waaqummaa isaatiin akka inni ol ba'e kan inni raaje kun waa'ee Gooftaa keenyaati jechaadha. Kan lammataa ammas immoo Faarsaa 24 lakkoomsa 7. Faarsaa 24 lakkoomsa 7 irratti immoo gaafa Gooftaan keenya ol ba'e akkaataa itti ergamoonni hiriira isaanii Aariyaam irraa kaasanii hanga lafaatti bitaan mirgaan faaruu addaan kabaja addaan akka isaan Gooftaa keenya simatanii Gooftaanis immoo akka inni ol ba'ee raaje jechaadha. Maal jedhe? Mootichi olagalu balbala isaa banaa fi balbala isaa isa duraa sana deebisaa banaa fi jedheetoo inni tokko lafarra dhaabatee isa samii irra jirutti ajaja laata ture jedha. Yeroo kana eenyudhanni mootichi jennaan inni lafarraa immoo deebisee isa gubbaa jiru sanaatiif maal jedhee? Inni isa jabaa isa humna qabeessa Waaqayyo jiraataa isa lolatti bobba'ee injifatee injifannoodhaan galataan ol dhufeedha ol deebi'aa jiruudha jennaan innoo balballi haa banamuuf innoo olaa seenu jedhanii jedha. Egaa qondaaltonni balbala isaa banaa jedhanillee faarfannaan kun ni faarfatamanii beektu. Yeroo sirna qiddaasee keessatti illee kun hin jedhame jechaadha. Kanaaf kunis Daawit kan inni raaje sun waa'ee ol ba'iinsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga du'a mo'ee ka'ee booda guyyaa 40 kan inni ol ba'e sanaaf kan raajamedha. Inni kan biraan Faarsaa 46 yookaan 47 lakkoomsa 5. Inni immoo maal jedhaa? Waaqayyo jedha. Waaqayyo faaruudhaan galataan ililleedhaan kabaja guddaadhaan ol ba'ee jedha. Waaqayyo faarfannaadhaan ililleedhaan kabaja guddaadhaan ol ba'ee jedha. Daawit gaa inni ol ba'e Yesuus Kiristoos kun maal jedhe dubbatechaadha? Waaqayyoodha jedhe. Dhuguma Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha. Inni waadaa Addaamiidhaaf seene sana raawwachuudhaaf raawwatee nama ture, raawwatee Waaqayyoodhaan ture. Waaqummaaf namummaan tawaahidoodhaan ture. Kanaafuu akkana jedhe jechaadha. Inni kun afaan Giiziidhaan illee aarga እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ሰጀዱ ሰነ jechaadha. Misbaakiin guyyaa ol ba'iinsaa jedhamullee isa kanaadha jechaadha. Kanaafuu akkana jedhee raajii jechaadha. Karaa adda biraa ammas Faarsaa 67 lakkoomsa 18 irratti inni oggaa ol ba'u sana boojuu booji'ee warra kansaa ta'an kanaaf immoo kennaa kennee fi badhaasa laatee fi ol ba'ee jedhe. Dhugaadhumatti gaa lubbuun harka Si'ool keessa harka Daabiloos keessa mana Si'ool keessa oggaa 5,500 turan sun
gaafa jimaataa sa'aatii 9tti si'ool keessaa ba'an iyyuu malee kan isaan gara iddoo isaaniitti deebi'an gaafa gooftaan ol ba'e kana isa faana ol ba'anii jechaadha. Kanaafuu boojuu booja'e akka inni ol ba'e seexan harka turan sana lubbuu isaanii harkaa fudhatee kennaa hafuura qulqulluu, kennaa ayyaana qulqulluu, nagaa kenneefi, bilisummaa kenneefi, eebba kenneefi, kennaa kenneefi ni jiru kanaadha. Akka ol ba'ee akkana jedhanii raajaniiru jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo yeroo biyya lafaarra ture akkana jedhee dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoomsa 13 irratti maal jedheeni? Samiirraa isa ture, samiirraas immoo kan gadi bu'e. Isuma malee deebi'ee gara samiittis immoo humna waaqummaa sanaan bifa sanaan deebi'ee kan ol ba'ee hin jiru jedhe. Kanaaf egaa gaafa gooftaan keenya ol ba'ee egaa wanti raajaman ammaa kun raawwataniiru. Kanas duraan dursa abbootiin keenya hafuura qulqulluutiin fagootti arganii akkaataa kanaan raajii raajaniiru jechaan. Mee qajeelfama gaafa ol ba'uudhaaf jedhe gooftaan barattoota isaatiif kenne immoo ni ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa ol ba'uudhaaf jedhu dursee barattoota isaaf qajeelfama kenneera. Qajeelfama isaaniif kennee maalinni wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoomsa 49 gubbaa irratti an gara abbaa kootiin deema. Gara abbaa kootii gaafa deemu humna abbaa koo humna hafuura qulqulluu jajjabeessa abbaa koo biraan dhaqee isiniif erga. Haga sanatti magaalaa Yerusaalem keessaa hin ba'ina, mana qulqullummaa keessa tura jedhe. Egaa asirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a isaatiin du'a keenya balleesse. Dhiphina isaatiin dhiphina keenya balleesse. Du'aa ka'umsa isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya labse. Egaa guyyaa 40 guutuu edda du'aa ka'ee booda lafarra ture. Lafarra turee isaan barsiisaa ture. Guyyaa guyyaatti isaanitti mul'atee isaan barsiisaa ture. Keessumatti immoo guyyaa 3 immoo gubaa'ee adda sagantaa adda ganamaa kaasee haga galgalaatti isaanii wajjin ture, isaan jajjabeessaa ture. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalan isaan barsiisaa ture jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoomsa 3 irratti. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:3 irratti maal jedhani? Erga du'a mo'ee ka'ee booda guyyaa 40 guutuu lafarra ture. Lafarra ture immoo guyyaa guyyaatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalan isaan barsiise. Asirratti waan qalbeeffachuu qabdan isaan barsiisaa ture jedhe malee waan isaan baratan maal akka isaan barsiise kan ittiin mootummaa Waaqayyootti galan sun garuu asirratti ifan taane jechaadha. Kana maaltu ibsa gaa? Tokko hiikoo kitaaba qulqulluutu ibsa. Andimtaa yookaan hiikoo kitaaba qulqulluu yookaanis immoo afoola mana kiristaanaadhaan kun hiikame jechaadha. Haaluma kanaan kan inni isaan barsiise waa'ee maaliiti jechaadha? Tokko kadhannaa ganama godhamu. Kadhannaa kidaanii, kadhannaa waadaa. Manni kiristaanaa keenya erga gaafa sanarraa kaasee edda abbootiin keenya barreessanii tumaa godhanii ka'anii kaasee ganama hundumaa kidaaniin in geggeeffama jechaadha. Kadhannaan waadaa. Tokko kana barsiise. Karaa adda biraa qiddaasee gooftaa kan jedhamu sana yeroo sana barsiise. Waanuma mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalan iccitita garaagaraadha yeroo kana barsiise jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo guyyaa 40 nama barsiisu mini guyyaa tokko nama barsiisnaan hungaa. Guyyaa 40 barsiise. Maaliif garuu guyyaa 40 barsiise? Maaliif guyyaa 40 barsiise? Maa inni iccitiin guyyaa 40? Kanaan dura barumsa keenya keessatti guyyaa 40 kun iccitii guddaa akka qaban kitaaba qulqulluu keessatti waa'een guyyaa 40dha. Waa hedduun barreeffamee akka jiru ilaallee turre garuu amma waa tokko duwwaan sinitti hima. Innis maaliin abbaan keenya Addaam gaafa uumamee dargaggeessa waggaa 30 ta'ee uumamee gaafa guyyaa 40ffaa immoo mucummaa ayyaanaaf eebba Waaqayyootiin guutamee gara gennataa geeffame. Sakana matsaafaa iccitii keessatti hundi keenya hin beekna. Garuu kitaaba qulqulluu keessaa yoon isinii caqasuudhaaf jedhee Matsaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoomsa 8 irra jira. Matsaafa Kufaalee boqonnaa 4 8 gubbaa irratti gaafa guyyaa 40ffaadha Addaamiin mucummaa laannee fi eebba laannee fi gara gennataa edenitti isa geessinee jedha waan ta'eef. Kanaaf Addaam mucummaa gaafa guyyaa 40ffaadha kan fudhatee dhabe sana egaa deebisuudhaaf akka dhufe
fayyisuudhaaf akka dhufe ayyaana sana kennaa sana akka deebisuudhaaf dhufe ibsuu barbaadeeti jechaadha. Kanaafuu barumsa ittiin mootummaa Waaqayyoo deebi'anii dhaalan sana guyyaa 40 keessatti barsiise jechuun isa dhaban sana deebisee akka itti argatan godhee jechuusaati. Karaa adda biraa gararraatti akkuma ilaallee turre humna amma argattanitti jedhe. Jajjabeessaa hanga argattanitti jedhe. Magaalaa Yerusaalem keessaa hin ba'inaa mana qulqullummaa keessa immoo tura jedhe. Egaa jarana akkana humna inni jedhamu sun humna maaliiti jechuu dandeessu? Akkuma beektan barattooti kun utuu jajjabeessan hafuura qulqulluu humni hafuura qulqulluu hin kennamini fuula dur sodaatota turan. Gaafa kamisaa galgalallee gaafa gooftaa qabuudhaaf dhufan karaa facaane turan. Abbaan keenya qulqullichi Phexros illee si'a 3 gooftaa hanga ganutti ga'ee ture. Garuu guyyaa 40ffaa booda gaafa guyyaa 50ffaadha hafuura qulqulluun bifa labooba abiddaatiin gaafa isaanirra bu'u dhugaadha. Addunyaa allichaa taate kana miyeessuudhaaf addunyaa sodaachisa garaagaraadhaan guutamtee jirtu kana sodaa tokko malee dura dhaabachuudhaan ija jabummaadhaan dhaabatan. Kanaafuu amma jabina kana, amma humna kana, amma meeshaa kana abbaa biraan dhaqee ansiniif nan erga. Hanga kana hidhattanitti hin deemina. Dhuguma loltuun tokko meeshaa malee deemuu hin danda'u. Meeshaa hidhatee deemnan waan sodaatu. Kanaafuu hafuura qulqulluun immoo meeshaa hundarra caaluudha. Kanaaf warra hormaa dur, warra mootota addunyaa kanaa dur dhaabachuudhaan dhugaa dubbii Waaqayyoo kana jabaatanii kan ittiin dubbatan hafuura qulqulluudha. Kanaafuu amma hafuura qulqulluu kan argattanitti dhaqeessiniif kennutti jajjabeessaa humna. Kanaaf immoo daarii addunyaa hundumaa deemaa jedhee isaan ajajeera. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 kaasee daarii addunyaatti gara daarii addunyaa hundaa deemaa jedheera waan ta'eef gara daarii addunyaa kana deemuudhaaf meeshaa isaan fudhatanii deeman hafuura qulqulluudha. Kanaafuu humna hafuura qulqulluu kanaa gaafa guyyaa 50ffaa isinii kennama. Haga sanatti asuma turaa eeggadhaa jechuusaati. Dhugaadhumatti waa'ee hafuura qulqulluudhaa gaafa fuunee ilaallu hafuura qulqulluun barattoota warra sodaatoo turan jajjaboo taasiseera. Jajjaboo taasiseera. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 5, hojii ergamootaa boqonnaa 6, hojii ergamootaa boqonnaa 12 dubbistanii yoo ilaaltan garafamanii reebamanii waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu hin dhiifnu yeroo jedhan agarra Phexros fi Yohaannis. Nuyi ajaja namaaf jennee sodaachisa namaaf jennee ajaja Waaqayyoo hin dhiifnu jedhanii haga du'aatti meedaa kun Isxifaanos fudhaa dhagaadhaan hanga tumamee dhaabatutti hafuura qulqulluudhaan guutame yaa abbaa koo waan beeknee hojjetanii dhiisiif haga jechuutti hanga samaa'iin torban banamee gooftaan Yesuus kun mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee amma arguutti kan ga'e hojii hafuura qulqulluu kanaan. Kanaafuu hojii hafuura qulqulluu akkasii karaa adda biraa hafuura qulqulluun gaafa namarra bulu mana jabaatee qulfii cimaadhaan cufame furtuu cimaadhaan cufame seenanii ol lixanii lallabuu akka danda'anitti hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti nagartu. Karaa adda biraa Baaxilaa'elii fi Ooliyaabiidhaaf kakuu moofaa keessatti Waaqayyoo kennaa addaa dandeettii addaa kenneefi ogummaadhaaf dandeettii addaadha waa guddaa hojjetan. Humna hafuura qulqulluu akkas waan guddaa ittiin hojjetan. Hubannaaf ogummaa isaaniif kennu, dandeettii addaa isaaniif kennu. Karaa adda biraa Soomsooniidhaaf hafuura qulqulluun kennameefi hafuura qulqulluu kenname kanaan leenca boottiidhaan ajjeese. Hojii ajaa'ibaa garaagaraa baay'ee hojjeteera agartaniittu. Kanaaf humna hafuura qulqulluu akkasiin isiniif laadha. Kanaaf humna akkasii kan hanga argattanitti mana qulqullummaa keessaa hin ba'inaa turaa jedhe. Egaa asirratti icciseen kan biraan maaliin mana qulqullummaa keessa qulqullummaadhaan namni jiraatu seera Waaqayyoo eegee namni jiraatu. Egaa kunoo humna hafuura qulqulluu akkasii dhoksaa hafuura qulqulluu akkasii hubannaaf ogummaa kan namaaf kennu jabina kan namaaf kennu mo'icha kan namaaf kennu biyya lafaa kan ittiin mo'annu hormoota kan ittiin jilbeenfachiifnu argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf Faarsaa 119 lakkoofsa 16 irratti humna Waaqayyo nuuf kennuutiin nuyi injifannoo ni gonfannaa jedhe. Humna Waaqayyo nuuf kennuutiin nuyi injifannoo ni gonfanna. Nuyi ni injifanna, nuyi immoona, nuyi jabina hin arganna akkuma Daawit jedhe. Kanaafuu humna jabina akkasiidha akka margattanitti turaa'edha. Maaliif akkas jedhe gaasaan gara addunyaa deemu waan ta'eef addunyaa kana gaafa deeman immoo jabeessanii humna kanaan mo'achuu akka danda'aniif jecha
akkana jedhee jechaadha. Yoo kana jenne gaa hin ga'a inni kan biraan waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchise ol ba'iinsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ol ba'iin addaati. Gaafa inni ol ba'e kana ajaa'iba addaatu ta'e. Dinqii garaagaraatu godhaman. Mee dinqii yookaan ajaa'iba garaagaraa godhaman immoo muraasa ilaalla. Inni jalqabaa gooftaan keenya gaafa ol ba'uudhaaf jedhu gara Beetaniyaatti isaan waame. Phexrosin waamee dhaqi obboloota kee hundaa waami kottu jedhe. Kanagaa kitaaba qulqullichi Phexros barreesse irra jira kun. Dhaqi obboloota kee hundaadhaa waami kottu naan jedhe. Anis fiigee gooftaatti si waamaa jira kottaan jedhe. Yeroo an deemnee dhufnu waan akka bokkaa tiifuudha waaqarraa tiifuu jalqabe. Gooftaanis utuma ilaalaa jirru bifni isaa ni jijjirame. Harka abbummaa isaa diriirsee nu eebbisuu jalqabe jedha. Harka abbummaa isaa diriirsee nu eebbisuu jalqabe. Samiiwwan kun ni banaman mislaaleen yaabbannoon ifaadhaa samiidhaaf lafa wal quunnamsiisu diriiree argame. Ergamoonnis wayyaa adii uffatanii faaruu garaagaraa faarfachuudhaan samaayiidhaan hanga lafaatti hiriira isaanii diriiree dhaabbatanii turan. Warri dura bu'oota ergamootaa ta'an immoo lafaati hanga samiitti hiriira kana qindeessu turanii argee jedha. Utuma kana ilaalaa jirru gooftaanis immoo utuma nu eebbisaa jiru ol fudhatame duumessaan simatame jedhee dubbata jechaadha. Kanaafuu ol ba'iinsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun ol ba'iinsa addaa ture. Egaa utuu isaan ol ba'iinsa kana akkanatti dinqisiifatanii ilaalaa jiranii ergamoonni lamaan sila nuyi waa'ee isaanii kaasne kun wayyaa hadin jaran wayyaa gammachuuti. Wayyaa hadin jaran wayyaa moo'ichaati. Kanaaf wayyaa gammachuu kan uffatanii bitaa mirga isaanii dhaabbatanii maaliif fajajjanii gara samii keessa ilaaluudhaan dhaabattu. Otoo isin ilaaltanii inni ol ba'e kun utuu isin ilaaltanis immoo boru murtoo sadhumaa kennuudhaaf deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhanitti dubbataniidha. Egaa gaafa inni du'a moo'ee ka'ees wayyaa moo'ichaa wayyaa gammachuu uffatani. Kanaaf manni kiristaanaa keenya gaafa ayyaana guddaa wayyaa adii kan uffannuuf gaafa qurbaanaa wayyaa adii kan uffannuuf gaafa jijjiirama bara haaraadhaa wayyaa adii kan uffannuuf asirraa kaafneeti jechaadha. Iccitii guddaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu faarsaan Daawit inni 46 yookaan 47 lakkoofsa gubbaarratti barreeffame sun kunoo akkanatti raawwatamee jechaadha. Karaa dabraa inni sila nuyi jalqabarratti faarsaa keessatti raajame jennu qondaaltonni balbala isaa banaa mootichi moototaa gooftichi gooftotaa inni lola injifate inni boojuu isaa booji'ate ola gadu balbala banaa fi inni jedhamaa ture sun akkanatti raawwatee jechaadha. Karaa dabraa gaafa sana hunduma isaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka isaa diriirsee isaan eebbise jedha. Harka isaa Addaamiin gaaficha ittiin tolchisan. Biyyoo lafaarraa harka isaa Addaamiin tolchisan. Harka isaa Abrahaamiin ittiin eebbise sana. Harka isaa galaana Yaaboq bukkeetti saka ittiin Yaaqoobiin eebbise sana. Harka isaa ittiin qurxummii 2 fi biddeen garbuu 5 eebbisee nama 1000 kitila nyaachise sana harka isaa ol kaasee eebbisee jedha. Kanaaf ajaa'ibi gaafa gooftaan keenya ol ba'e ta'e tokko kanadha. Inni kan biraan guyyaan gooftaan keenya ol ba'e kun ifni gooftaa keenyaa biiftuurra caalee waan argameef ifni gooftaa keenyaadha mana hundumaa keessa darbee ifi argamee ture. Akkuma ifi mastaawotii keessa ba'ee mana keessatti ifuu akka danda'u ifi gooftaa keenyaadha mana nama hunduma addunyaa guutummaa keessatti ifi argame biiftuu caalattee jechaadha. Kanaafuu guyyaa kana maaltu ta'e ifa kana gaafa dhaga argu Yihudaan garaansaa bokkokee duddi citee ciisaa ture. Yihudaan inni gooftaa gurgurate. Inni gaafa jimaataa dhaqee mukatti uffannise. Mukimmoo narraa bu'i malee jette ofirraa kutte. Egaa duddi isaa citee guyyaa 40 inni ciisaa ture garaan bokkokee ciisaa ture. Gaafa ifi kun mana keessatti ba'u ifa kana keessa mana kee taa'ee gaafa argu. Gaafa faaruun ergamootni faarfatan addunyaa maratti gaafa dhaga'amu lafa jalatti illee gaafa dhaga'amu faaruun isaanii sun ol ba'e Waaqayyo galataan kan jedhu gaafa isaan faarfatan sana faaruu kanas gaafa dhaga'u gadi ba'een ilaala jedhe. Gadi ba'ee ilaaluuf gaafa jedhu ifa sanas ilaaluu hin dandeenye faaruu sana dhaga'uu hin dandeenye dafeen siree koo yaabbadhee ciisa gaafa jedhu daa'imee gadi ba'ee daa'imee ol ba'uuf gaafa jedhu
sireemti isaa sun marrummaan isaa tarsaasee marrummaan isaa jigee du'e jechaadha. Ilaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo ilaalaa. Isa kana kan argattanii hojii ergamootaa boqonnaa 1:18 irraa argattu. Akka marrummaan isaa jigee du'e jechaadha. Andimtaa irratti immoo akkana jedhee hiikee jira. Egaa waan hubachuu qabdan Maatiyoos fannifamee du'e jedha. Luqaas immoo marrummaantu jigee du'e jedha. Waliin faalleessu jechuu dandeessu ta'a. Lakkisaa waliin faalleessu. Maatiyoos isaa inni uffanni sana xaafe. Garuu uffannifame malee lubbuun gaafas kiyaan baane. Maaliif jennaan inni gaafa sana dhaqee uffanniseen dafee of ajjeeseen warra Si'ool keessatti dabalameen isaan wajjin ka'a jedhee yaade. Garuu Waaqayyo kan murteesse malee hin ta'u. Karaa kutaa deemuu barbaade utuu gaabbii galee hin ta'a ture. Amma garuu haxxummaadhaan deemuu barbaade. Kanaaf maal ta'e seetarree marrummaa garaansaa sun funyoon sun citte garaansaa bokkokee duddi cite guyyaa 40 Waaqayyo turse. Gaafa warri kaan eebbifamanii gara samaa'itti gara gennataatti gooftaa duukaa ol ba'anii warra Si'ool kee turan inni immoo kunoo ofiisaatti du'a murteessee achitti gadi bu'ee jechaadha. Kanaaf jaalala Waaqayyoo qabaachuu dhiisanii warri jaalala birrii jaalala biyya lafaa qabaatan carraan isaanii kana fakkaata jechaadha. Kanaafuu gaafa gooftaan ol bu'es ajaa'ibi ta'e maal ennaa jettani kunoo kanaadha guyyaatti Yihudaan inni gooftaa gurgurate marrummaan isaa jigee du'eedha jechaadha. Mee kanatti aansee ammoo kan ilaallu waa'ee ol ba'iinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi ol ba'iinsa qulqullootaa immoo ilaalla. Kitaaba qulqulluu keessatti qulqulloonni baay'een ol fudhatamaniiru. Fakkeenyaaf kan akka Hinook adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasiseef jedha seera uumamaa boqonnaa 5 irratti. Waaqayyo isa jaallatee iddoo qulqullootaatti ol fudhateera jedha. Ammoo Eliyaas raajichi inni waa'ee Waaqayyoodhaaf guddaa inaaf inni illee ol fudhatameera. Karaa adda biraa Malkiiseedeq inni reeffa abbaa keenya addaa maxxanaa ture eegaa ture. Inni qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 7 irratti barri jireenya isaatii lakkoomsan qabu hidda dhalootallee hin qabu jedhee iccitiidhaan waa'ee isaa barreesse sun Malkiiseedeq qaammee gaafa 3 ol fudhatameera. Izraa Sutu'eel ol fudhatameera. Karaa adda biraa abbaan Aragaawii qulqulloota salgan keessaa ol fudhatamaniiru. Abbaan Gariimaa qulqulloota salgan keessaa abbayeen abbaa Aragaawii jechaadha. Mootii biyya Roomaa inni ture sun ol fudhatameera. Kakuu haaraa keessa gaafa dhufnu immoo Yaareed abbaan qooqaa biyya Itoophiyaa ol fudhatameera. Naakutoo La'aab ol fudhatameera. Karaa adda biraa immoo guddaa kan nama dhibu barattoota gooftaa keessaa Yohaannis abbaan Wangeelaa ol fudhatameera. Keessumaa keessatti guddaa kan nama raaju immoo dhalataan Wallaggaa Abbaa Balaay namni jedhamu bara 1972 Gadaamii Asaboot keessatti ol fudhatameera. Egaa ol fudhatiinsi yookaan ol ba'uun jara kanaa fi ol ba'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokko miti. Maaltu tokko akka hin taane taasisa yoo jettani warri amma ol ba'an kuni gargaarsa Waaqayyoon ol ba'ani. Gargaarsa deeggarsa ergamoota Waaqayyootiin ol ba'ani. Gooftaan keenya garuu gargaarsa tokko malee waaqummaa isaatiin ol ba'e waan ta'eef garaagara. Isaan kun iddoo isaanitti ol ba'an samaayii argamu kanaa gadi lafa kanaa oli kallattii ba'aa biftuu qaama lafaa kan taate waa 3 jiran keessaa gara biyya jiraattotaatti ol fudhataman. Biyya jiraattotaa kuni eessatti argamti yoo jettani gennata cinatti argamti. Isaan kun achitti ol ba'an. Gooftaan keenya garuu iddoo inni itti ol ba'e Tsiraa Ariyaam kan jedhamu samii hundaar 7 keessaa tokkoffaa irratti kan argamu golgaa abiddaatiin golgamee kan jiru sanatti ol ba'e. Kanaafuu garaagarummaa qaba. Isaan ol ba'an kun deebi'anii dhufanii du'uudhaaf jiru. Isaan ol ba'an kun deebi'anii dhufanii du'uudhaaf jiru. Yeroo Asaawii Masee yookaan ilmi badiisaa suni nama burjaajessuudhaaf dhufu. Yeroo sana dhufanii wangeela lallabuudhaaf deebi'anii dhufuudhaaf jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu
Isaan kun deebifanii wangeela lallabanii du'uudhaaf jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu kan inni deebi'ee dhufu murtii isa dhumaa kennee samiif lafa kana dabarsuudhaaf warra kan isaanii ta'anii iddoo boqonnaa yeroo gannata jiran gara Yerusaalem ishee samiitti ol fudhachuudhaaf warra immoo Si'ool keessa jiran cubbamoota isarra kan hammaatu gara abidda gahannamaatti gad dabarsuudhaaf dhufuudhaaf jira. Kanaafuu garaagara jechaadha. Isaan kun gaafa ol ba'anii faaruun addaa, galati addaa, misilaaleen addaa hin diriirreef kan gooftaa keenyaa garuu faaruun addaa, yaabbannoon ifaa addaa diriireetoo kabajaan ol fudhatame. Kanaaf garaagara. Isaan kun akka isaan ol fudhatamanii raajiin hin raajamneef kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu raajiin raajameera, fakkeenyi fakkeeffameera jechaadha. Kanaafuu namoonni baay'een garuu ol fakkeessuu barbaadu. Maali gooftaan ol ba'e jettu isinii? Kunoo Hinook faayyoo ol ba'aniiru, Eliyaas faayyoo ol ba'aniiru jedhu. Egaa eddi kitaabi barreeffame immoo baay'een isaanii ol ba'aniiru. Baay'een isaaniiyyuu kan amma hin galmaa'in jiraachuu malu ta'a. Barichi hamaa yoo ta'e illee jabaachuu, yoo dadhabne illee kan jabaatan kan ol fudhatan jiraachuu ni malu ta'a. Kanaafuu waa'een ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ol ba'iinsa addaati. Ergatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ergatii addaati jechaadha. Kanaafuu inni isin utuu ilaaltanii ol fudhatame kun utuu isin ilaaltanii deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhan. Egaa asirratti dhumarratti maal ilaaluu qabna? Dhugaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos firdii isa dhumaa deebi'ee kennuudhaaf dhufuudhaaf jira. Gaafa firdii isa dhumaa kennuudhaaf jedhu immoo durseellee mallattoolee ta'uudhaaf jiran ilaa waan akkasiitu ta'uudhaaf jira. Dafaa qophaa'aa jedhee gooftaan keenya barattoota isaa, duuka bu'oota isaa warra isa dhaga'an dubbateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoomsa 1 haga dhumaatti arguu dandeenya jechaadha. Haaluma kanaan egaa amma yeroo mallattoolee gooftaan jedhan hundaa gaafa ilaalu hundi isaa raawwateera. Kanaaf yoo jiraate samiidhaaf laftiin darbu kan jedhe duwwaatu hafe malee waan hafeyyuu hin jiru jechaadha. Kanaaf yaa maatiiwwan Waaqayyoo akka gooftaan keenya murtii isa dhumaa kennuudhaaf deebi'ee dhufuudhaaf jirus kitaaba qulqulluu keessatti wantoota caafaman sun yaadachuun gaarii ta'a jechaadha. Faarsaa 50 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo hin dhufa calluman jedhu oggaa dhufu immoo abiddi xab godhu fuuldura isaa jira jedhe. Amma gaafa Waaqayyo dhufu gaa abidda xab godhuun dhufuuf jira jechaadha. Faarsaa 71:20 Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 19 Isaayaas 66:22 Matsaafa raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 Wangeela Maatewos 24:30 lammaffaa Phexros 3:10 irratti barraa'ee jira jechaadha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaamma du'a moo'ee ka'ee mirga Waaqayyo Abbaa taa'ee jira jechaadha. Mirga Waaqayyo Abbaa taa'ee jira. Egaa achirraa guyyaa isa xumuraa sanaa, guyyaa firdii sanaa, guyyaa namni hundumtuu waan facaasetti hammatu sanaa dhufuudhaaf jira jechaadha. Egaa asirrattis waan hubachuu qabdanii gooftaan mirga Waaqayyo Abbaa taa'ee jira jechuun inni taa'ee jiru sun jarana murteessuudhaaf ta'a. Murteessuudhaaf ta'a. Abbaan murtii taa'ee murteessa waan ta'eef. Kanaaf murtiidhaan kan dhufu isa samiirraa gadi bu'ee isa du'a keenya du'a isaatiin balleesse isa ol ba'iinsa isaatiin immoo ol ba'umsa keenya nuuf lallabe nu abdachiisetu murtii sana kennuudhaaf dhufuudhaaf jira jechaadha. Mee asirratti wachumaan waa hubadhaa. Faarsaa 44 yookaan 45 lakkoofsa 9 gubbaa irratti mootittiin mirga Waaqayyoo dhaabbattee jirti jedhe. Kan gooftaa taa'ee jira jedhe. Kan giiftii keenyaa dhaabbattee jirti jedhe. Dhaabbatee inni dhaabbattee jirti jechuun araara kadhachuudhaaf dhaabbachuu. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:19 gubbaa irrattis ani qulqullicha Gabreeliidha fuuldura Waaqayyoo kanan dhaabadhu jedhe. Dhaabachuu jechuun hiika ja'a qaba. Sana keessaa tokko araara kadhachuuf dhaabachuu jechaadha. Maal dubbachuu barbaade tanani mirga Waaqayyoo taa'e gooftaan murteessuudhaaf taa'e inni dhaabatu immoo araara kadhachuudhaaf. Kanaaf namoonni illee dubbiin jalaa ol makte illee gamanumaan akka hubataniif jedhitan jechaadha. Egaa yeroo dhufu gooftaan keenya deebi'ee gaafa dhufu maal jedhani? Ijoollee abbaa koo warra eebbifamoo jedha. Ijoollee abbaa koo warra eebbifamoo kottaa mirga koo dhaalaa.
kottaa mirga koo dhaalaa jedhee ja'aan hojii wangeelaa hojjedhaa nuun jedhe sana warra hojjetan galateeffatee warra hojjechuu dhiisan immoo waqqasee murtii kenne jechaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoomsa 34 kaasee arguu dandeenya jechaadha. Egaa gabaabaadhumatti gara barumsa kootitti gaafan sin deebisugaa utuu isin ilaaltanii inni ol ba'e kun utuu isin ilaaltanii deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhe. Gaafa waa'ee ol ba'iinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabnu waa'ee deebi'ee dhufaati isaatis immoo akka dhufuudhaaf jiru yaadachuu qabna jechaadha. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo maal gochuu nuuf fayyare? Tokko magaalaa nagaa keessaan ba'inaa. Yerusaalem jechuun magaalaa nageenyaa jechaadha. Magaalaa nageenyaa. Mana qulqullummaa keessa turaa jedhe. Manni qulqullummaadhaa iddootti sagalee isaa barannu. Iddootti Waaqayyo wajjin wal agarru. Iddoo Waaqayyo immoo naaf ijaaraa sin gidduu buleen taa'een sin eebbisaa iddoo jedhu. Iddoo mana da'oo dadhabootaa. Iddootti foon isaaf dhiiga isaa nyaannu. Iddootti cuuphamnee mucummaa argannu. Kanaaf achi keessaa immoo hin ba'inaa jedhe. Kanaaf egaa waa'ee mana qulqullummaadhaa waa baay'ee isinitti himuun nan barbaachisu ni beektu. Dhiiga isaa qulqulluudhaanis kan ijaaramtedha. Hojii duukaa bu'ootaa 20-28. Kanaafuu mana qulqullummaa isaa kana keessa jiraannee tsoomnee kadhannee waan gaarii hojjennee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu foon isaaf dhiiga isaa nyaannee seera isaa eegne magaalaa nageenyaa ishee lafarraa kan taate Yerusaalem kana keessa jiraannee isaan eebbifamnee jabaannee xumurri keenya bareede magaalaa nageenyaa ishee samiirraa Yerusaalem ishee waaqarraa akka dhaalluuf. Mana qulqullummaa isa waaqarraa sana keessa immoo jiraannee ergamootaa wajjin faarfattuu maqaa isaa dhaaltuu mootummaa akka taanuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa arjummaan uumaa keenya Sillaasee nu wajjin haa ta'u. Ayyaana isaa kanarraati ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Isa baranaa kanaan akka nu ga'e immoo isa waggaa dhuftuun akkasumatti nu haa ga'u. Biyya keenya immoo biyya nageenyaa, biyya jaalalaa, biyya waliigaltee, biyya sugaa barakataa nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Xumureera.